ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ Fakkisa obboleessa kiyya obboleetti namni viidiyoo kana agarte rabbumaa jette sheer duutu gootu malee bira hin darbini obboleessa keenya mubee kan biyya Saudi Arabiyaa keessatti miilli isaa lamaan irraa citte kan Musteefaa keessa jiru ni beeytanii amma mootummaan itti dhohitee fuutee baatee ni jirti yookaan mana hidhaa geessanii bakka geessuudhaaf deeman hin beekamni sheer irra godhaa rabbii jedhaadhaa mucaa kana bira haa dhaabbatanii mucaa kana sagalee haa ta'anii yoo ka galullee akkaataa inni itti galu haa godhanii fi rabbii jedhaati sheer duutu godhaa namni sagalee kiyya kana dhageette rabbumaa jedhi sheer duutu gootu malee so kanafi deema mallatteessa fi itti gaafatummaa fudhadha nu baasa mana hidhaa ganda keessa jira yookiin mallaqaan baasa riyaala 5,000 wal baasun tokko ina feesuudi keessatti riyaala 5,000 fa'aan baati beerru yoo gizee jaarti jala qabame riyaala 5,000 kafaltee mana jaalatti gizee dhufte osoo isin qubin jala qabee baafatti deema baasa mucaa kana biyya san keessatti namni waraqaan qabne sareen gahu deema baasatiniin akka biyyatti porososii fixatee galu nu godhaa please hayti ummata akka isin gaafatan illee haa ta'u araboota illee akka nu hin gaafatina rabbi haa baasu akka isa haa baasu amma oromoon makkaan jirtu makkaaf naannaa makkaa jirtu wanni isin nu gootan mucaan hidhaa jira haga ammaa shumeeysii hin geessine hidhaa jira deematiniin mallatteessa fi yoo namsi mallatteessu jiraate gassi dhiifna naan jedhe amma deema mallatteessa fi baasee yoo ka'e hoo omaa rakkoo qabu biyyi ufii badduun qabduu jedhan yoo baafamee ka'e mootu porososii fixaafi biyya haa galu biyya abbaa isaati irratti ummanni isaa bira dhaabatee haa gargaaratu jechuudha. eenyudha mubaarakin kamiilli lamaan maashinni irraa cite mubaarakin kamiilli lamaan irraa cite isa mubaarakin lamaan irraa cite Saudi Arabiyaatti warri eenyu jaalatan isaayyii poolisiin mana isaa qabdee hiite akkas godhaa deema let's go mee namni waraqaa qabdu kana ittee mucaa kana farramtee fi baasuu dandeettu hin jirta Saudi Arabiyaa kana keessa bari aki muqimni akkisin itti sodaattu bar muqima Saudi Arabiyaa jechuun bacbacaa bar majhuula wayya wallahi ta waraqata kan qabne akka isiin itti sodaattu muqimni Saudi Arabiyaa jirtu mee kaamara ittee mallatteessee fi baaftu lakkoofsa tokko barreesse mana keessa viidiyoon laayivii dhaggeeffataa asliin nu arrabsa jedhama dalagaa muqiima anatu beeka shintaa mochi mootii galchii mootiin Saudi jira Saudi jirta mootii galuu dide mootiin Saudi jira ergeef noo jedhe Saudiin jiru kuno bakka isin namni kiif kan hundi muqiimoo isinitti fakkaatame reef jiru yeroo baay'ee kiif yoo kennu bar diyaaspoora warra Ameerikaa Kanadaa Awustiraaliyaa jiru malee hojiirra jira jedhe kuno miliqe Saudii jira garuu hojiirra jira amma sa'a kan silkii polisi sitti dhufe maa cufatte? Poolisan natti dhufanii naan hin cufatte beektaa sagalee ol qabee dubbataan jiru. Okay. Amma reefi osoo akka carraa ta'ee
namni si mallatteesse gasi dhiifna naan jedhan jette namni amma achi bakka jirtu kanatti osoo dhufaniitiin si mallatteessanii gasi dhiifti poolisiin. Nama tawakkalatu fidadhumaan jedhan. Nama maali? Nama qabdanaan jedhanii beektaa. Baay'ee. Nama niin qabaan jedhanii kalaasitti dawwala nama duraan dubbataa ture isaa. Okay. Namni si duraan siin dubbataa ture yoo dhufee si mallatteesse gasi dhiisanii? Dhageettanii? Aloo? Mube? Networkiin location irraatiin fuudhawaa. Please namni iqaamaa qabda rabbi jedhaatini yoo sirraa citte iqaamaan ta'ellee sababa mucaa kanaa sirraa haa cittu. Namni iqaamaa qabdan kottaa seenaa mucaa kana mallatteessa fi baasa gadhiisa yoo mallatteessa nama dhabarraa yibar argitanii mucaa nama hundi isii dhaqxee suuraa wajjin ka'uuf asirraa sobu malee namni namummaan rakkoo isaa ana ilaallata jedheetini wannoo jedhu dhabame argitanii meem argitanii waan jedha argitanii Abu Musa kan Mube networking ki yang guys oh Mube halo Networking keti miti kamu. networking keti Oh iya. keti networking Bakka sanatti gootu malee jedhanii naani bakka ammas basmaa hin godhu jedhinaan asitti immoo dhufanii humna nama sadi ta'aniiti kan akka bu'anii basu. Goota malee dheena goosisan. basmaa si goosisanii Harkaamii maalan godharee akkasumatti hin bassaanne. ati amma Bakka tokkotti nama tokkotti basmaa achi galti goote malee asitti hin jirre. ati amma mana hidhaan ati jirtu ganda keessa moo shumeeysidha Baaraa jedhama. Yeroodhaaf kan hin jiru baaraadha. bahara Hidhaan jiru baaraa jedhama. bahara qismiidha jechuudha makkaan keessa Makkaan keessaa miti jiddaa fi makkaan gidduudha. jiddaaf makkaan jidduu taara bakki too dhagaa jiranii lookeeshinii naa ergi akka carraa nama arga hin kennaafi Bilbila. Kan irraan qabaa qo'ee bakka bilbila biraan coorkee. Bilbila biraan kan kabaja. Lakkoofsa kan keessatti naa ergi. hayyee akkasumas erga qo'a hin cufatini bilbila tokko sirraa fuudhanii Narraa fuudhanii isa kaan harkaa fuudhanii. Inni kun immoo harka jedhaman amaaf ta'e kana. Isa irratti naa qabataa. Laga kiloo shan asii. Harkisiifaan erga waasaaf jedhamu. tole mubeeki amma ati mallaqa hin qabda waa nyaattee saa meeqatti si qaban mube networkiin isaan dalagu kun biyya namaatitti madaamin fooqirra darbite argine arabni makiinaa irra baase argine dhukkubsatee du'e argine balaan konkolaataa itti dhufe argine ብዙ አይነት ችግር አይተናል nama hagana dhukkubse argen beeku maali beeytanii kun tokkoffaa mucaan kun daa'ima nama umriin isaa mana 20 keessatti tokkoffaa lammaffaa ilmoo hiyyeessatti nama haati isaatu guyya takka baankii dhaqxee hin beeyne sadaf arfaffaa haadhatii jijjiira jedhee miilan lafaa gara dheeratu jechuun Itoophiyaa qaxxaamuree Sumaalee qaxxaamuree Sumaaleelaandi qaxxaamuree Puntlaandi qaxxaamuree Bosaasoo qaxxaamuree Bahara qaxxaamuree Yaman qaxxaamuree Saharaa Su'uudii gaara kamis kana qaxxaamuree Makkaan dhaqee baatii meeqa dalagaa dhabee Ramadaana darbee
haadha waan ergu dhabee laata kolfitu jira jira jimmaa koo jetti rabbi jimsi haa godhu inshallah aboo akka gurbaa kanaatitti rabbi miila keessarra haa darbu gabare maqaa gandaatiin banattee na alatullaa alayka abaarti rabbi sirratti habu oromoo gizee namni rakkatu walitti kolfu caalaa maaf garsiisa intaloo namaa jalatti kolfite ta jimmaa koo jettitu inni kun jimmaa argite maali irra hedduun keessa warri meekiyya osoo waan ergineef hin bahin jedhee dalagaa seenee لوفي لمان تبعي سنغال متي عمري يولما كانت بيي أورماتت ميلا لمان تبت يالا تبت ديغا تبت كاسا يجو تبت أفا ورا كيسانيتين كاسا تبت لغاس تبت هي أمي يجو واميك الرب إذا مكرم جانكو واميك الرب بتأمي أساسنا لكم نما تكو أذنو دلكما غند كيتاون كبوكو دلكما فرا كيتاون كبوكو نما غافتات سيقدسيس أما اللي أكادا ركون هندو ركوما ركو ولد ألفاظ لذي مجافي جين كوفين دلقتين كوفين بكا سلا كايو إساهن غين فوده جارتين كمني دلي المولا فان كمني هارو في غرغارتين كوفين غرانياتين كوفين أفتين كوفين ديمي ميلمو وفي كانانو ديمي هن كوفين آيا سازنم سدوغا ربي آيا سازنم أنت بيتونس mucaan gurozoo nama waggaa 50 ta'e ayaa saazzinam 50 biyaansi 50 humna qabdaa beek dargaggeessa ana akka mataa kiyyaatitti osoo nama waggaa 50 ta'e baltuwal nama gaddisiisu 60 osoo ta'e busu ayaa saasib bakka baltuwal alhamdulillah kichuu cite bar qaxara cite kanas dhukkubsa bar kanas gaddisiisa سدوغا ربي نيبا أكا أنفاق اللي ركو متكو مموت يالينو ماشين نسون أصوا جميلة لما الرامور دوئي وما ركون قبو خلاص هبا فتيرا وندي كنا هندونا جتا سبرت ديفت إن أزبا مبار مجان كوان سيركو صوف أصوا جمور ما ميل الرامور دوئي تغلا غلما إنس تغلا غليرا فرون نساس تغلا غليرا سلا أورمون نوهم بيكو تغلا غليرا غلغل يدها موت يعني با لدها موت غلغل نوجران أمارتون ممايسا أمارت لدها موت غلغل نو هي سادون هو بافتشو دبكا دونا هو بافتيرا هي كونغارو چنكي مران چنكي دندود أو ربنا متي مارغوان دندود በጣም ያሳዝናል ለምን ያከረማት ይላል ነመገዲሲስ ጆነን ተቆተቆ ሞይም ቦነ ያኔ አሻንጉሊት ኮልቱ ጋር ባለ ባረሳ ይራል የኔ መሃይሞች ይራ ባራ የሮ ተቆተቆ ገቲን ቀብሩ በር ዱጋረቢ አሻንጉሊት ታኔ በር ነው አማ አሻንጉሊት ታው ከነ ለይኔ ሙጫ ከና ለባዱራ ረጋ እስሙ ዱጋረቢ ስንቲማ ታቢ ጎር ኮፕሊንግ ዮር ያኪ meu jolen Saudi Arabia jirtan kota ergadda maal jetta waa'ee isaa kanarratti namni dhaqee achi nu baasu jira annamallee hedduun beeku kuna mucaan bakka jiru isinitti himeera namni naannoo sanii kaloofta yoo jiraattan namni hin beekama majhuula kaate لا مجهولة ميتي جن وامبو نتين فكاتو بيتا دكتور أشكي سباسون إندندامو yoo fi mallattee saniin baataa naan jedhan baa sirkii isa gizee dabaluuf hin dhageenye namni dhufe dhaqee mallatteessuun barbaada mallatteessanii na yoo ba'u ta'e rakkoon qabu gin immoo kanaan baamnaan rakkoon qabu piliis dhaqee nuu gaafadhu bee jibbaata gahe muqiimaati na'am akka namanu na'am naan jedhan sodaachisu muqiimne afaan arabaa lakkoofsa kee fidi lakkoofsa kee keessa na ergi fooloo naa deebis lakkoofsa koo siifan kenna lakkoofsa saanaaf ergishi tole fooloo si deebiseera cheeggoodhi dhaqi yoom deemta amma bakka dalagaa jirta ani inni amma haalachi dubbatee sirreesse rakkoon qabu ani yeroo qaban waan jira rakkoon qabu ma dhaqiituma gaafadhu eega muqiima taate deemi single chanu beki
Hangan achi eeyyamee akkasii sin galchan gibbii mana dhaattoon hin galtu. Akkamiin nama galchan? Isaan dubbatamee nama sabira jiru askara sabira jiru yoo nama dubbachiise askara sanaatiyyuu ol se'uu laasii dabarsa malee akkamiin gibbiitti ol galuu hin dandeessu. Muqiimni illee moo? Muqiimni mti seenuu hin danda'u. Arabumti seenuu hin danda'u. Gibbii mana tokkotti seenuu hin danda'u abadan. Aboo majuu shumeetii kana majuuluu seenatu manoo dubartiin fa'aa keessatti yoo jaarti jala. Shumeesiidhuma akkasiin naqameen seenamu. Manuma dhaatti akkasiin hin seentu. Shumeesiiniif abbahaan bakki inni jedhaadhu kuni mana dhaagandaati. Mana dhaagandaa sana immoo akkasiin hin seentu. Yookaan waraqaa sii kennama kan achi keessa. Waraqaa sii kennama waraqaa sana qabattee namni gibbii eegu sun yoo ati waan fedhe jette sin galchu. Amma inni keessaa si heeyyamutti. Ati amma dhuguma majuula muqiima? Eeyyee. Majuula fakkaata please. Sobi haram. Lakki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaadhaa jirtu jabaattuu afyaan nagaadhaa. Nagaa. Majuulli sirriin dhufee nu dhufe qo'i iyyaa majuulatii fi muqiimatii fi muqiimni sirriin dhufani. Nagaadhaa akkam jirtu jabaattuu afyaan nagaadhaa maashaallah baga nagaan jiraatanii egaa dhimma obboleessa keenya irraa dubbataattu na argee asitti goree obboleessi keenya akkumaatu kaastee kaateenis bilbilaan isa faana seen turee baharaa akka jiru nu kaaseera ammoo warroonni dhimma isaa hordofaa turan duraanii konsilaa irraa bakka bu'ee Kamaalis hin beekaa deebi'ee isheen ajiibin jennaan namni bakka bu'iinsa fudhatee hordofaa ture jira. Jara kanatti bilbila duraan harkaa fuudhan bilbilatti deebisanii jara kanatti bilbiladhuuti dhimma kee dhufanii akkasii fi ilaalanuu yookaan qaama seeraatiin akkatti siif deemamuu fi jara kanatti bilbilatti deebisanii jedha. Garbi dubbachuufanii deegaa 13-14 waan akkanaan ittiin haasa'e bakki inni jiru hedduu nama gaddisiisaa hammaamni illee beektaa mana fincaanii duraan inni itti fayyadamu. Mana yaalaa sana keessatti ulaagaa isaa kan guuttate akkaataatti taa'u akkaataatti ka'u waan isa gargaaru qaba. Inni ammaa kun garuu kursii isaa taa'ichaatu iyyuu miti jedha. Lafarraa ammoo deebi'ees nyaata illee kan guyyaa irraa jechuudha. Ofii keetiif maallaqa kennadhuu siif binnaa yoo qabaatte jennaan beela'ee itti kennannaa binnaan nyaata illee natti himee ture. Hedduu nama gaddisiisaa ammoo dhimma isaa kana kan jala deemee waan kana akka inni bahuu fi akkamitti akka inni galu yoo baasuu danda'amu ta'es yoo immoo achumaan immoo dhimma isaa goolabanii gara biyyaa galchuu ta'es kan jala deemee waan kana xumuruu danda'u tokko jaruma konsilaa keessaa silaa bakka bu'iinsi isaa kenname manduuba jechuudha. Lammaffaan immoo isheen ajiibi nama jedhamu namaasii bakka bu'iinsaan silaa waan dhimma isaa nan xumuraa jedhee fudhate sanatu jiitu jala deemee gaarii ture. Rakaa'ibii akkuma beeku dhiyeenya kana nama asirraa biyya galee waraqaa baafatee dhufe fakkaata. Garuu dandeettii isaatii ollatti fakkaata inni baaraa jira inni kun jiddaa jira silaafis immoo nama sila itti siqeenyaa waan kana hordofaa yoo ta'e malee harruma lafaa ka'anii sababa waraqaa qabaatteef bakka sana deemtee dhimma kana gaafachuu fi jala deemuu hin danda'u. Amma namni akka Rakaa'iib kunniin kaadiree lama jedhee Jowaar. Amma muqiimni haaromti tunniin yoo qajeelte yoo rabbiin qajeelte muqiimni Suudi Arabiyaatti jala ta'an waggaa 10 ture. Qeeshii faa namaa fiduu hin danda'u ree majuula ree mawwayyu yoo qajeele. Hin danda'a jechuun amma akki danda'u waageessuun kun achitti beektaa akka mana hidhaa biyya kanaa kan beektaa seerri biyya kanaa jajjabaa. Dhugaa rabbii dubbachuuf manni yaalaa inni duraan keessa ture suni ani mana yaalaa yeroo baay'ee natti hin fakkaatu akkuma waan mana jireenya biyya keenyaa fakkaata gaafa baasii nyaata fudhannee yookiin waan tokko qabannee dhaqnu hedduu nama ugguranuu maal fuutee dhaqxan jedhanuu waan itti geessite kana maal akka keessaattu sin gaafatanuu achi keessas maa olii gadi deddeemtaa nama hin gaafatanuu hedduu tokko akka gaarii ture garuu bakkee manni yaalaa bakka biraa nuti yaalaa bakka biraa fakkeenyaa fi asuma magaalaan makkaa kana keessa jiru nama waraqaa qabu wal dhungaluu yenna dhaqes immoo wanti inni geessee dhaqe kun seeraan ilaalamaa maal akka fiddee dhuftee wanta akkasii ilaalamaa jechuudha. Ammoo mana hidhaatti manni hidhaan nama jiru namni inni wajjin jiru nama lamaadha. Yamanii natti fakkaatan jedha jarri sunii fuulleetti waan bira jiru wayii natti fakkaata.
Yaa inni akkana keessa ol jira ijoolleen bira keessa gadoosan jiran viidiyoo laalaa ture nu dawwaleefi. Ijoollee wayii achi jiranii yamanoota natti fakkaata yamanoota naan jedhe akka inni natti miti garuu immoo bakki inni jiru sun hedduu ulfaataadha. Mucaan kun achi tura taanaan miidhaan biraallee akka irra ga'uu danda'u nama shakkisiisa. Kanaaf maaliif tokkoffaa yaalli inni argachuu qabu mana yaalaatti deddeebi'uun tariiti hamma yeroodhaaf tarii danda'amuu dhiisuu danda'a. Ammoo gattaa'uudhaaf ol ka'uudhaaf hedduu isatti ulfaata waan ta'eef inni bakki dura bakka baay'ee gaarii ture bakka manni yaalaa isaas akka biyya kanaatti mana yaalaa sadarkaa isaa eeggateedha. Manni yaalaa biyya kana keessa maqaan mana yaalaa sana Almaaniyaanii kan jiru. Hasan ati nama Su'uudii jiru nama mucaa kaleetti dhiyeennan beeku nama lafallee beeku kamaadillee as jira namicha kaanillee hin beeyta oduun barbaachisu amma. Ela mucaan kuni tokkoffaa dhugaa dhabe. Lammaffaa mootu qaama isaa guutuu dhabe. Sadaffaa yakkamaa ta'ee hidhame. Waa hunda dararame mirgi namummaa guututti irraa fuudhame mirguma lubbuu qabeeyyii tokkooyyuu dhabe. Waatis halli amma halliin fuula duratti jiru karaan gabaabaan mucaan kun mana san keessa mana hidhaa san keessatti yoo ture miilli kun irraa murame bar miilli irraa maya. Qaamni irraa murame kun yoo raammaye sanuu tokko jilbaa oli waan ta'eef ol deema jechuudha. Ol si dhufaa deema gamana dhufaa deema. Si galami faashkoon ilaanyi garagaraa maal garagaraa hin jiru. Kan nyaatallee rakkoo mitiyyuu jechuudha. Kanaaf osoo lubbuu hin jiru shamurra mucaan kuni osoo du'e tagalaggalayyuu. Nama maashinni osoo gaafraa kan akka miila lamaa irraa qabxa bore ajjeese rakkoo giligil jedhamu tagalaggalee bar. Nuundi kennaa hin duuna waan ta'eef. Mucaa jireenyatti waa hunda jireenya dhabe, miila isaa lamaan dhabe, dhiiga isaa dhabe, yaala dhabe, dhugaa dhabe. Humnaan bakka tokko dabarfadhee bakka lammaffaatti immoo humnumaan nama mallatteessisiisanii bakka isa lammaffaattis deebisanii nama mallatteessisuuf deemuu jedhe.